isin kennuutti hin dandeenye keessaa inni tokko wantoota kanarratti ragaa tokkoyyuu hin qabdan. Dhibba jala sararee isiniifa hima wallaahi wabillaahin ragaa tokko hin qabdan. Suuraa maaramii kan ciistes haa ta'u istaayilii ishee dhaabbattees haa ta'u akka barbaadde silaan qixa sheeyyuu ani suuraa istaayiliin qabu mikinaatu isheen sun faranjiidha lammii faranjiiti dubartiidha nama na caalaa sanaxxaleedha warroota aaftii adda addaa beekudha waan ta'eef istaayilaan suuraa ka'u qixa isheen beeku garuu akkuma walii galaatittu warri maaramii dheettaniitiin suuraa faranjii olii gadi ooftanii tokkoffaarratti suuraa namaati malee suuraa maaramii miti. Maaramii namumti argas hin jiru namumni kaasas hin jiru. Iyyesuusis yaa ta'u namumti argas hin jiru namumti kaasas hin jiru. Macaafarrattis barreeffamee hin jiru. Isin kijiba suuraa kaaftanii gabaarratti gurgurtanii gabiirra oolfachuuf malee wantumti maaramiidha, Gabreelidha, Goorgisiidha, Takil Hayimaanotiidha, Rufaayiliidha kanneen jettanii too jechuudha takka abboodha jettanii luka tokko irraa murtanii nuuf jecha abboon luka murameera nuuf jecha jechuudha shimbirroon ija keessaa fudhatteerti takliyeen nuuf jecha luka muramee too jechuudha waaqayyoon koola 6 kennee fi 8 kennee fi kijiba hunduu jechuudha kijiba qeesonni isin ittiin kijibdee too jechuudha lafa sinkaa jirtuudhaan fakkeenya takliyee yoo fudhanne Takil Hayimaanot luka tokko hin qabu. Shibaadha naafadha jettanii isinii galee suuraa eenyu fuutan suuraa faranjii fuutanii luka tokko irraa dhiistanii tokkoon dhaabdanii akkas godhaa jirtan. Qeesiin dammoo maal isiniin jedha bar Takil Hayimaanotiin isaanirraa fakkeenya fudhadhaa amantaa keessan irratti cimaa isinii jecha luka tokko akkanatti dhabee isinii jecha akkana ta'ee Takiliyeen isinii jecha waggaa 100 zuqaalaa karaarraa osoo dhaabbatu waggaa 100 guutuu osoo dhaabbatuutiin akkatti shimbirroon ija keessaa fudhatteettan makoodiin ija keessaa fudhatteettanii warri nu barsiistan tokkoffaarratti suurumti sunuyyuu kijibadha. Ijaaf shimbirroollee isintu wal bira kaa'ee seefii fi takliillee isintu wal bira kaa'ee maaramiillee isinumatu uummate malee faranjii uumtanii aaktii faranjii gootanii TV keessa nuuf gootanii baadiyyaa irratti nu boochisaa baatan yeroo waan beekne san isinii galee fiilmii dalagame fiilmii warroonni faranjii dalagame fiilmii hindiin dalagde isaan nu boochisaa turtani jechuudha. Iyyesuus akkatti saqqalameeraa garafameeraa kiloo fiilmiin isaa ittanii siqlatii irratti ilaalu osoo ijji keenya walitti hin deemii kan nu boochistan kijibadha. Kanammoo dhugaarratti hundaa'ee tanani dubbachaa ture. Ergaatiin ragaa qabaatanii dhugaa dheettanii qeesii abbaa barbaaddanii fidaa dhuguma macaafa keessa hoo jiraate kan dubbadhe kanaafi natu jechuudha isiniif itti gaafatama. Namicha luka tokko shibaa gootanillee natu isiniif gaafatama. Akka seeraatitti silaa suuraa nama dhuunfaa fakkeenya suuraa kiyya fuutanii yoo shibaa gootanii shibaadha naan jettanii yookaan immoo harka tokko irraa murtanii akkana naan jettanii akka seeraatittuu ni adabamtanii jechuudha. Anaa afaan hin dubbate kana miti. Kanaaf kijibadha. Imbooyinaan jala deemtanii too jechuudha. Qidduusaan malaakitochi tokkichi isaanii akkuma amantaa kiristaanatittu ragaa tokko hin qabne waan kijibadha kijibarratti. Lammaffaa dammoo waaqayyoon gabaa keessaa bitamee isa gadamuufi. Gabaa keessaa fuutanii bakka shunkurtii itti fuutanii bakka timaatimii itti fuutanii qarshii 20 bitanii mana keessatti warra irraa xaraydanii kabajetti gootanii laxxaftanii fi naxalaa ofirratti darbattanii sagaddaniif sunillee waaqayyoon gabaa keessaa hin bitamu jechuudha. Bitameetiif hin sagadamu jechuudha. Itti aansuudhaan dammoo waa'ee taabotaa taabonni hin hatamu waaqni hin hatamu. Isinii galee xaawulaa fiddanii raawwattanii suuraa birrii 10 keessanii mee namni kiristaana ta'eetiin hin jechuudha. Waa'ee xillaatii keessa jiru nan beeka kan jedhu dhufee haa dubbatu. Yoo qeesii ta'een alatti inni sun maal jedhama? Iccitii taabotaa jedhama. Isinii galee akkuma macaafatittuu iccitii waan adda addaa jira. Iccitii cubbaa jira, iccitii qurbaana jira, iccitii takliilii jira. Wantoota adda addaatu jira. Inni sun immoo iccitii taabotaati. Iccitii taabotaa tana mee dubartiin kiristaanaa kan beektu fidaanatti. Sanbattamaarii taatee dhiirri kiristaanaa kan beeku natti fidaa. Iccitii tana kan beeku eenyuun qeesii fi warra santoos bichaadha. Isinii galee taabonni asiin dhufu jedhama. Ni kijibama. Kijiba itti kaahama jechuudha. Taabonni maalidha? Xaawulaan saanduqni ni tolchama. Hinoo saanduqa argitaniirtan miti? Saanduqa hinoo daa'ima yoo daa'ima kiristaanaa fa'aa daa'imti xiqqoon gaafa jechuudha awwaalamtu saanduqni tolfamu wayiin jiru xiqqaan jechuudha. Waan akkasiitu tolfamee isa keessa waraqaa abboomii 10tu barreeffamee ta'a. Abboomii 10 ni beektanii. Isaa fi fakkeenya yoo taabonni sun Mikaa'ela ta'e suuraa Mikaa'elaa keessa ta'a. Isa kanammoo dubartiin biraan geechuu hin banamuu akkanan ta'uu takka hatameera. Birrii walitti guuraa taabota binnaa taabota birrii mana keetii walitti guurtee kaatee waaqayyo bitatta yoo jettu. Waaqayyoon birriin bitama.
birra saneenyu tambifata qeesi to ambifata jechuudha isini galee mala birri isinirraa nyaataniin ija banadhaa naqaa wallaahi ija banadhaa birri tokko manarra deemanii isinirraa guuran dirqama isinirra jiruun akka iddirriitti baadiyyaa irratti birri guuram maalidha bataskaana keessa bete maqdasii keessa bataskaanni hatameera dirqama bataskaana bituu qabneedha fakkeenya yoo kaameeto bataskaana tokko bituudhaaf miliyoonni 4 yoo guurame siiliin sun kan ittiin bitamu qarshii 200 qarshii 300 saanduqa faana qarshii 1000 takkan taatu isuma san baatanii dhufanii nisi matamaa minxaafin dhafamaa fi isin isaaf sagadaa jirtan waaqayyoof sagadaan jirtan fiilmi dalagamaa jiruuf sagadaa jirtanii jechuudha kanumaaf jecha warri kiristaanaa waaqayyoon hin bitamu waaqayyoon hin hatamu waaqayyoon gabaa keessaa hin fuudhamu waan kijibaati ija banadhaa isinii galee dubbina hin dubbadde irratti ragaa fidiyoon aan jettan isinumti ragaa fidadhaa mataan kan keessan macaafa kam irratti mee eenyu maaramii fi Mikaa'elaaf Goorgisiif fi Yesuus argee suuraa isinii kaase suuraa sana yoo eenyu sagadaa isiniin jedhe eenyu sagade isa takleen nu ajajettan moo isa rufaali nu ajajettan eenyu isin ajajamu egzaaraabiit isin ajaje waan tokko kan isin ajajan jiru ban ajaja maalii jala deemtani ajaja qeesii jala deemtani amantaas akkamiin fudhattanii deemaa jirtan isiniif fakkaate isiniin kun akka dhaaltummaatitti fudhattan Mikinaatu maatirraa dhaalameera malee beekamee hubatamee waa'ee taabotaa baratamee waa'ee amantii baratamee itti amanaan jirtan isinii jechuudha soba eenyumtu akkasitti amanaan jiru walduuba deemne tomboonyu yoo bataskaanatti hin dhiyaatina bataskaana iddoo kinoo taawwayii jira beetleemii jedhama addeetti ijaarramee jechuudha waan san qeesii bichaa qulfii baatee deema daaqoniin qulfii of harkaa qabdu hin jirtu sanbattamaariin qulfii beetleemii of harkaa qabdu miti ulaasan tarkaanfachuu itti ol hin dandeettu jechuudha mikinaatuun dubartiintu sammuu qabdi mala qabdi as keessa maaltu jira itti eegattee bantee ilaalte jechuudha gaafa sammoonni salphatan isinii galee oromoon maal jedha mala dubartiidha dubartiin waan mala beektuu fi haala beektuuf dubartii hatta moloksee gurguddoo sanuu ittiin dhiyeessan jechuudha waan achi keessa jiru akka hin barreef jechuudha yoo barbaade moo qeesin yoo timqanni ba'u asii deemee hanga achi deemee bataskaanni socho'uu dide dhageettanii hirtannatti fakkaata jechuudha bataskaanni deemuu dideera dhaabbatee jira jedhanii foon nyaachuudhaafi bar yookaan birrii hangana barbaada yookaan itti qalamuu qaba jedhanii horii fidanii itti qalan ishee sammuu yoo jechuudha inni itti qalamamee yoo raawwatee dhiiga argatee bataskaanni achi socho'ee irraa bu'ee raawwate foon sadeenyu nyaata qeesuma bataskaana baate santu nyaata jechuudha isinii galee foon nyaachuudhaaf muudii isinitti qabatan bataskaanni socho'uu dadhabeera deemuu dideera waatu jira bakka kana itti qalamu malee hin ta'u hee waaqalakkii itti qaltee horii itti qaltee raawwattee sossobdee ooftaa daa'ima karameellaa bittuu sitti fakkaate waaqayyo ka sossobaadhaan deemamu sammuu teessan badhandhaamefuma kan keessan jechuudha muudii hin qabatina wallaahin kanumaaf jecha sammuu keessan banadhaadha waaqayyo qooyi yoo hoolan qalameef barbaadee deemamu yoo re'een qalameef barbaadee deemamu yoo birrii hangana walitti guurtan qaba wantini ta'e socho'ee akkasanii deema isin akkamiin goyyomtan mee rabbiidhaatu kun gowwummaadha beebboloota kiyya kanaaf sammuu teessan banaa akka namummaatitti yaada dubbisuu wallaalta nama isinitti nima akka namaatitti yaada intii wanni kun akkamitti akkana ta'ee dhaatu sammuu keessan addaan banaa isinii galee isatu isin baasa waan akkasiiti wanna dubbadhi kana yoo dogongoradha sobdeerta kijibadha ragaa qabna yoo jettani wallaahi wabillaahi natu baheetu dhiifama isin gaafata garuu waan kijiba miti wannan ofii kiyyaa mana amantaa keessa tajaajilaa tureefan waggaa ilaa hangara dhaladhee biyyarraa ba'u wallaahi warri biyya kiyyaa warroonni naannoo kiyyaa hundi keessanuu ni beektanii na jala sini jirtanii bataskaana keessatti wannan guddadheefan sinigalee manni keenya bataskaana irraa daqiiqa 5 akkasii deemama sinigalee waan bataskaana keessa jiru mee yaaqee sinuu himi yoo jenneen iccitiidhaati baruu hin dandeettu maaliif baruu barbaadde umrii tanaan iccitii baruu hin dandeettu siin jedhan siigalee umrii kanaan ati baruun siif hin ta'u siin jedhan waan kana ta'eef jecha osoo waan fee ta'e warri kiristaanaa amma dhaggeeffataa jirtanis dhaqaatii mee bataskaana keessa callaatii keessa maaltu jireedha waa warqii isinii kaan siintu fakkaate sochi keessa be warqii kaanii warqiin gatii qaaliidhaan bitama waan qarshii 1000 takkam binne tochi keessa jira bar ofii bitanii muudii isinitti qabatanii jechuudha ofiin sagadanii fi isin akka sagaddan isin godhaa jiru kanaaf sammuu keessan banadhaa somayyaanumaa isinii godhuu hin dandeechu ani barsiisuun irratti dirqamadha yoo feetan amanaa yoo feetan kafara garuu dhugaan kanadha dharri kanadha jechuudha kabajaan hanga nama tokkotti koottaa deebisa isin jedhe isin deebisuu hin dandeessanii arraba malee waan ta'eef jechuudha dhugaan jiru kan yoo feetan furadhaa yoo feetan dhiisaa
dhimma keessan isu mirga guutuu qabdan waan akkasiiti yoo dogongorteef targaa qabnetti ammoo ammallee manni kiyya banaadha xumureeraan baay'ee sin dubbadhu kana caalaa waan dubbadheen boottanii ani akka boottanii sin fedhu akkuma sin dhaggeeffatan hin fedha malee jechuudha. Hayyee dubbadhaa yaa jamaa. Assalaamu alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم وانسى واني أنو أرجع برجو يا ميجا توجا بعدك نو كرانو تشوفني بركة كرارة دبر بني بعدك نو دبني بوليسين دابته إيجا يو كرادر بورا دم كراني تدر بنجراني ما تابت الدمو دي بيجا كسي تابت بيجا ما لك فافرته دي ما يدنوان سنة undaafu yoo sinimi jay deebisa inshallah gaafiin kun injajjabaatee natti fakkaata asuma gaafii irraa jijjiirime bakka isa kana mataa hiiteetta gaafii irraa jijjiirime gaafii biraa gaafadhu gaafiin qabettee arti yaa gaafadhu waan takka yoo deemus ayyee gaafadhu tiyya እሺ ሱመያ nama tokkoffa maalifan ishi gaafachuu barbaade nama gara lachuu baruun barbaade namni tokko wanna keessa ture san yoo beeke wanna itti darbu jedhullee barasni galeera adammoo walumagalatti waa'ee kristaan leesin beeku jedheera wallaaluun immoo cubbuu miti saniif Sumayya mee quraanni jecha rabbiiti jennee fudhanna miti sa እሺ ቁርአን jecha rabbiiti መጽሐፍ ቅዱስ kana kan uume kan jechi መጽሐፍ ቅዱስ kun eessaa bahe waynis rabbi biratti fudhatama qabamoo hin qabu kiristaanni akkami dubbiin tun isin ilaallattu ture on isin deebise rakkoodha neeffachi qoy taaddesiif deebisu qoy ittiyaashi asheen isaan ilaallatti dubbiin tun yoo isaan si deebisuu baatan immoo si deebisne shi taadde Ayyee. nagaa jirtu akkami Galata Waaqayyoo akkam. fayyaadha Nagaa. kiyyaan gaafii qabdi kiyya Ashi isin gaafattee miti reemaa deeftanii bisin. deebichi kiristaana ilaallata inneeti waan ta'eef jecha dura nuti kabajuma keessaniif jaalaluma keessaniif numa keessaniif jecha isiniif laannee irra jira. Wayyoo isin haa kabaju akkuma kabajjan itti moo dhugaa. Eebbifame dhugaa. Eshi maal jette tiyya. Mee tokkoffaa irratti dura waa'ee gaaffii kanaati irratti ammaan akkan hubadhetti jechuun akka jedhama huruutis akkan hubadhetti jechuudha rabbi tokkicha malee rabbiin lama hin jiru jenna amma olii galatti bakki itti wallabaa jirus jechi rabbi jedhu jechi allaa jedhu jechi waaqayyo jedhu jechi kisaabeerin jedhu jechi kun maqaa waan tokkooti immoo maqaa adda addaa qaba yaani waaqnis mootummaa biraa rabbis mootummaa biraa allaanis mootummaa biraa qaba moo addunyaa kanarra waaqa tokkichatu jira. Mee dursa amantii kee maalati? Ani walumaa galatti ortodoksiidha garuu keessa gadi bu'ee hin beeku. Goshsi eebbisu. Kuni maqaadha malee rabbis haa ta'u rabbiinis waaqayyoonis tokkichuma. Eshi duniyaa kanarra rabbiin tokkichuma jechuudha walumaa galatti. Eeyyeen. Eshi asirratti naa galee jira. Erga rabbiin tokkicha ta'e sababbiin amma kaa nusi wangeelli jecha waaqatii jenna gama amantaa musliimaa hodhanne immoo quraanni jecha rabbiiti jenna wanni kun maaliif ol faallesse waynis nuti ol faallesse immoo waan erga tokko ta'e waaqa biratti wanni kun hunduu fudhatama qaba waynis wangeelli fudhatama qabaateet quraanni fudhatama dhabe moo quraanni fudhatama qabaateet wangeelli fudhatama qabe moo rabbi biratti tokko moo tokkoo miti. Bakka adda toositti immoo immoo tiyya. Eshi. Amantiin inni kan kiristaanaayi. Namni yoo nama ajjeese maannoo namni yoo amantii gadhiise fakkeenyaaf nuti amma amantii keenya irraa kiristaana taane nama kiristaana akka mataa kiyyaatti jechuudha. Eshi. Kiristaanummaa koo kana keessa yoom fedhe na waaqeffadhaa yoom fedhe nan dhiisa uumaa rakkinan qabu jechuudha akka keenyatti akka amantii kiristaanaatti tokko jedhe. Na waaqeffadhoo jettu akkam. Koo kaasitani siin na qaafane garaagarummaa inni qabu.
Aywa. Laakiin isheen si gaafatte obboleessa kiyya gabaabumatti garaagarummaa hin taane. Qoy deebisuu fanii sumattan deemaara Sumayyaa. Macaafni jecha waaqayyooti jettee si gaafatte gabaabumatti. Okay, garaagarummaan inni qabu ibsuu ifanii qosittan hima. Kiisii kaawwadhuuti waan gaafatan deebisi. Garaagarummaa kee kiisii kaawwadhu deezoo. Yookaan laali yoo jecha waaqayyoo ta'e garaagarummaaf tokkummaa isaa nuu ibsita rakkoo hin qabu. Tole qositti isuma ibsuu fanii maanatti muddamtarree. Jecha waaqayyooti macaafni jecha rabbiiti. Macaafni isaanaadha. Garaagarummaan kana gidduu jiru amantii musliimaa namni yoo amantii gadhiise aaduu ajjeefamuu jedha si galee. Maal jette? Namni amantii musliimaa irraa yoo duubatti deebi'e haadha isaas haa ta'u eenyumaa haa ta'u ajjeefamuu jedha kan keessanii. Namni nama ajjeesummoo nafsa gadaayidha. Nafisa walitti darba. Sumee nudhiis kalas nafisa walitti dhiis. Taadde. Wayyee. Ragaa baas. Ragaa maal jedhu? Ragaa amma dubbatti san baas haawutaa yalla. Okay, isini kana saa turee duru innaa ullaani keessatti. Isini la bakka dubbi biraa dhiis. Saanuma isini akkamittiin nama ajjeeftanii mootummaa rabbii gadhu. Isini minaamination telecommunication wanda አይደለህ እንዴ? በቃ ረጋዳን ሀሳዊ አውጣ Eno bakka dinni sirrii isa kana garaagarummaan nu gidduu jiru isa kana. Bakka ragaa baasi. Bakka inga ish garaagarummaa okay ragaa baasi ragaa nu garsiisi. Oh. Fakkaate abdii. Taadde dhaggeeffadhu jeeta kalaa jechuudha. Amma mixayyoon kunis haa ta'u namni biraa barachuudhaa fi gaafa waa tokko barannu moo nuti ragaa anis barachuufanii ragaan barbaada. Kanaaf jecha abdii faana dubbattaa jechi abdiin jedhullee ragaadhaan nageenyaa jecha ati jettullee ragaadhaan dhageenya. Kanaaf obboleessa keenya faana gaafa ragaa faana ragaa san nuti hin barreeffanna waan ta'eef ragaa faana nu kennaa deemi itti fufi abdii kee. Taadde ragaa nu kenna. Amma isin wanti isin baddanii kan keessan malee kan namaa hin nageessani akkasana wati walii deebisuu hin dandeenye. Banneef isa nu tollellee dhiis akki gootula isa nu bannellee isa nu tollellee hunda isaa numaaf dhiisiiti rakkoon qabu yoo bannee sofiif banne yoo tollee sofiif tolle badiinsa keenyaaf toliinsa keenya dhiis amma ragaa amma dubbatte nu baasi galatoom. Namootatu daandirraa ittisaa dongorsaartu namoota gara badiinsaatti ofaartu akkamiin nama ajjeeftu isin. Amma ragaa amma dubbatte sarnaa ragaa naa bas dadda fikir. Isinuma dubbachaa ture kana waan ofii keessanii jettanidha kun. Aloo ragaa hin qabda? Ragaan isinuma bira jira waan ofaan keessanii dubbattanidha kun. Hayyee ani immoo macaafa kee keessatti macaafa ati macaafa qulqulluudha. Kiristaanummaa keessatti nama ajjeesuun hin ta'u nama ajjeesuun hin jiru jette haadha kee isii si dhalte mormarraa kuti kan siin jedhu si garsiisu. Natti agarsiisi. Haadha si deesse. Natti agarsiisi. Akka ajaa'ibaatti si garsiisa. Hayyee haadha kee kan si deesse akka jaalallee keellee akka mormarraa kuti ijoollee walla fuudhaa Sumayyaa biratti. Mormarraa fuudha haadha keerraa illee si deesse. Jaalallee keellee maal lamaan haaraan hin fuudhu. Irraa fuudhi jedha macaafni olla fuudhaa Sumee biratti. Baasuu dandeessaa Sumee moo abdii tolcha warri monotaraa akka kana godhuun beekoni. Biratti na fuudhaa ol biratti Sumee gara Sumee sanatti olla fuudhaa yalla. Nafa haadha kee abbaa kee obboleessa kee jaalallee kee jedha bar akkanaa miti taaddee gabbuu isaatii akkasitti anaanaaf hin ta'u. Taaddeen gadaa bu'ee jala taa'ee dhaggeeffatu jechuun. Waan xiqqeessa jechuudha. Mana maali? Ajjeesii haadha kee jedha bara macaan. Maali deemaartuu yoo kana malee ijaartu? Qoy mana wahii seenuu fi ala waan jiruu fi kana salaam. Waan ati takkaa umurii kee dhageessee hin beekne si dhageessisa. Waan ati takkaa argitee hin beekne si garsiisa. Gaafa naa agarsiisu garuu lukkashii takkitti hin fudhadhu baagiraawundii isaa gaafa hin jedhu objii macaafichaa irraa hunda isaa naa dubbisu boqonnaa sana jala kan jiru. Lukkisii tokkoo miti yoo barbaade 100 sii kennaan tokko osoo hin taane 100 sii kenna. Tole. Seera keessa deebii boqonnaa 13 lakkoofsa ja'arraa sirriitti hordofiga sirriitti qalbiitti qabadhu. Lama godha baay'isuu san tuqisume. Ani wallaalee rabar akkam beektu ati monitara mana nama hundaa. Akkam goota beektaa? Ani tikkiin kiyya waan abdeet ta'ee jiruuf akkasana godhuu hin danda'u. Abdeet ta'ee jira. Hayyee
seera keessa deebii. Aywa. Olii ganni nuuf hin ajoo. Seera keessa deebii boqonnaa 13 lakkoofsa 6. Obboleessi kee, haadhoon kee, ilmi kee, intalli kee, haati manaa kee, jaalalleen kee, jaalallee garli fireendiin kee jechuudha. Yookiis firri kee inni ati akka lubbuu keetiitti jaallattu kottuu dhaqnee waaqayyoolii kan biraatiif hojjanna jedhee dhoksaatti si wallaalchisee warri abboonni kee atis hin beeknetti si geesse waaqayyoolii saba warra sitti dhiyoo naannoo kee yookiis daarii lafa gar tokkoo hamma gara kaaniitti sitti fagoo jiraniif hojjanna siin jedhe ati isaaf tole hin jedhiin hin dhaggeeffatiniif garaan kee isaaf hin oo'in isa hin mararsiifatin hin dhoksinis isa ajjeesuudhaaf ati duraan dursii harka kee ol fudhadhu kana booddee immoo sabni hundinuu harka ol isatti haa fudhatu ati akkasitti isa ajjeesii jedha ajjeesi eenyuun haadha kee abbaa kee obboleessa kee haadhoo kee haadha manaa kee ajjeesii morma darbii jedha gootee laal gootee morma irraa kutta. Akka maal jedha boqonnaa sana jalatti keeyyanni sama dureen sama namee gannaa deebisnaan dubbisa. Keeyyanni maali keeyyata nyaattee bishaan itti dhugdamu nyaattee bishaan itti dhugdamu bishaan itti dhugdamu. Inni kun bishaan irra hin caala midhaan irra hin caala hin qoofamu ishiin qoosiin hin qoosiin. Hin quufamu taanaan obboleessi kee jedha haadhoon kee ilmi kee intalli kee haati manaa kee jaalallee kee ajjeesi lubbuu ishee keessaa baasee. Kura sadi tokko rakaayi. Kura sadi kam goote? Kura sadi tokko rakaayi mee? Tokko kunuudha. Kunu. Wallahi nama qofaa isa dubbichi. Maal itti taaddee? Isin kanaaf ajjeeftu jechuudha. Isintu kanaaf ajjeesa malee kan ajjeesu isin macaafa keetii barre taaddishaa. Lakki nuti ajjeefnu nuti kan isinii galuu qabu namni nama ajjeesu nafsi gadaayidha macaafni keenya. Ila inni kun macaafa keetii mokooti qoy sii guddisa akka ani nafsi gadaayee wajjin jecha akkanaa dubbadhu malee kun cubbuudha yakka kun. Qoy inni kun macaafa moo quraana taaddee? Macaafa moo quraana inni kun? Abdi si guddisuun dadhabe. Akkanatti ajaa'iba. Kuni macaafa moo quraana? Mee akkanaa gootu qoy macaafa seenee dubbisee deebi'u. In deebi'in anuu sii dubbisaa bakka barbaadde inni kun macaafa moo quraana siin jedhe inni kun. Maali barreeffama giizii jalatti barreeffameera arabiifama maaliin barreeffameera jalatti garuu ni suulee macaafumadha. Lakki kuni profaayiliidha kun baagiraawundii bilbila kiyyaatiin ayyee akkasitti si garsiisa ayyee sorry ilaa inni kun macaafa moo wal bira jira akkamitti si garsiisa akkanatti si buta ilaa inni kun macaafa moo quraana inni garuu macaafuman inni kun macaafa irra gattu okay macaafa seera ba'uu seera uumamaa seera leewotaa seera keessa deebii seera lakkoofsaan beektaami nam beekaye. Okay, kuno seera keessa deebii arguu jirta boqonnaa 13 irra gasiidha kuno lakkoofsa boqonnaa 13 lakkoofsa 6 irraa si dubbisuu jira jechuudha kuno inni akkana jedhu abbaa kee obboleessa kee haadhoo kee hunda ajjeesi kan jedhu kun macaafa kee irra jira jechuudha kuno. Tadi. Asirratti madurat. Oye. Akkam wayyer? Maal wayyeree maaltu furmaata ree taaddee ko? Wanti furmaata ta'u. Wanti furmaata ta'u tokko nama ajjeesuu dhiisudha.
Aha, dubbii waaqayyoo kana inni daaree dubbii waaqayyoo kana hin faallisi daaree waaqayyoo ajjeesaa jedha kuno. Yesus Kiristoos fayyisaa lubbuu fi godhatanii fudhachuudha gaariin gaariin. Kooyi waan fayyisaa itti deebina. Waaqayyo asitti nama haadha kee abbaa kee ajjeesi jedha itti hojjette hin ajjeeftamu ajjeeftu haadhaaf abbaa kee. Inni kun luqisi tokko miti hiika mataasaa danda'e qaba waan jedhameef qaba waan hiikkatu qaba macaafni macaafatti olii akkatti luqisi tokkotti fudhannee dubbachuu hin dandeenyu. Emmaa ibbaalim. Akkanaa. Akkana. Akkamitti hiikamaayyuu? Akkatti hiikamu macaafa walii ka. Macaafa walii ka. Walii dhee duraan ayyee amma tuni si geessi inshallah kiniini har'aatiif si geessi inshallah malee jaba. Yesus Kiristoos fayyisaa lubbuu ofii godhanii fudhachuudha jette? Eeyyee. Aha, Yesuusan fayyisaadha jedheera? Isin dubbifne yuukan? Isin dubbifne Asi gaafadha Yesuusan fayyisaadha jedhee jira asin jedhe? Eeyyee ka. Fayyisaa biyya lafaati malee. Eessatti mee ragaa? Mee eessatti ragaa eessatti naan fayyisaadha jedhe Yesuus? Fayyisaa biyya lafaati Yesus Kiristoos karaadha jireenya. Eessatti ani fayyisaadha jedhee siin jedhe gaafii si gaafadhe bar? Macaafa keessatti. Mee boqonnaa meeqa lakkoofsa meeqa irratti? Kakuu haaraa guutummaa isaa yoo dubbifte inni masarratti dhiphin godhe. Guutummaa fi rummaa isaa siin hin jenne eessa irratti akkas jedhaa siin jedhe hin dubbifannaa waliin. Sumayyaa amma gaaffiif deebiin yookaan wal falmiin isaan gaggeessan anaaf gaaffii ta'uu itti fufiti ati gara lachuu ni beekta waan ta'eef deebii konaa laaddu. Mucaan kuteera akkam beektam gaaffii kiristaana kana gaafatte yoo isaan irraa dhabdee nusi deebisuu hin dandeenya saniif xiyyaati asii galee. Ammaati jecha inni jedhe irratti akka ragaa malee hin dubbate.